Ashamaar kafuun hordoftoonni aappii Oromoo hundi baga naga jiraatan. Har'a aappiin Oromoo kutaa 10ffaa irratti waa'ee moobaayilaa fi paarsonaal kompiitar keenyaa isin garsiisaa jechuudha. Akkasuma wantoota moobaayila keenya irratti argaman akkamitti gara PC keenyaatti deebisnee itti fayyadamuu akka dandeenyu yookiin laaptooppii keenyaatti irratti akka hidhachuu dandeenyu USB tokko malee wanta kamiyyuu gara moobaayila keenyaatti tiraansfer moobaayila keenyarra gara kompiitara keenyaatti akka dabarfannee bilbiluu yoo barbaanne bilbila keenyaachirraa bilbilatu meeseejii adda addaa namaaf barreessuu barbaanne kompiitara keenyarraa akkamitti akka barreessuu dandeenyu bakka absolutely waan moobaayila keenyarratti fayyadamnu laaptooppii keenyarratti akka fayyadamuu dandeenyu yookiin akkamitti akka hidhanneetiin laaptooppii keenyarratti moobaayila keenya hidhannee akkamitti moobaayila keenyarraa akka fayyadamuu dandeenyu kompiitara keenyarraa akka fayyadamuu dandeenyu isin garsiisaa jechuudha. Waan moobaayila keenyarra jiru guutuu kompiitara keenyarratti akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf tokkoffaa maal dhandhaa wanta barbaadde pileeyistoorii ta'uu danda'a. Pileeyistoorii ta'uu danda'a yookiin waan biraa aappistoorii ta'uu danda'a. Waan barbaaddeen tokkoffaa meeyiteekst ka jedhu meeyiteekst ka jedhu buufattaa jechuudha. Meeyiteekstiin isaa isin agarsiisa. Meeyiteekstiin haala kanaan jira jechuudha. Yemmuu barbaaddu as biree sarchii goona. Meeyiteekst ka jedhu kun akkana barreessine haala kanaan barreessine MIGHT TY text ka jedhu kan irra kilikii goone kan argannaa jechuudha. Kanaaf kan akka qubee M qabu kan irra gadi qabnaa jechuudha. Ergasii open jedhaan kii waan qara banamaa ta'eef ni banaa jechuudha. Isin yemmuu bantan Google account keessaniitiin isinii banama. Google account keessan kan moobaayila keessaniitiin isinii banama. Achi booda complete setup ka jedhu jira. Isa complete setup jettaani yoo san jette kanuma si dhufa jechuudha. Fuuluma kana argattan jechuudha. Fuula kana egaa argattanii kanaaf fuula kana egaa argattanii booda yoo moobaayila ta'e asirra gootanii amma waan kompiitara moobaayila kompiitara hidhuu barbaannuuf kanaaf asirra goonee kana eega goone immoo diimaadhaan cufnaa jechuudha. Yoo barbaanne diimaan cufne achi booda eessa dhaqnaa moobaayila keenya kompiitara keenyarra dhaqnee loogiin jennaan jechuudha. Kompiitara keenyarra dhaqnee Google account keenyaan loogiin jennaan. Kanaaf akkamitti akka loogiin jennu isin agarsiisa. Google account keenyaan loogiin jennaani. Google account keenyaan loogiin jennaan jechuudha. Akkamitti Google account keenyaan loogiin jennaan wayyin asirratti kun gubbaa kanarratti meeyiteekst.net jennee barreeffannaa jechuudha. MIGHT.net ka jedhu kana barreeffannaa jechuudha. Kanarratti enter jennaani sana booda nuu fidaa jechuudha. Sana booda loogiin jennaan kana fuula kana argannaa jechuudha itti aansee. Eega fuula kana arganne booda asirra kun bakka kana loogiin ka jedhu jira. Loogiin jennaan. Loogiin yoo jennuun kana as biratti waan isin beekuu qabdan kiyya naaba nama waan qara fayyadamuuf keessan irra loogiin yoo jettan Google account moobaayila keessanii fi paaswoordii keessa itti galchitan. Google account moobaayila keessanii fi paaswoordii keessa itti galchitan jechuudha. Haala kanaan naaf fideetiin jira jechuudha. Haala kanaan yoo qara fayyadamtan taate akkanuma isinii fida asirra waan barbaadu hojjechuu danda'a. Yoo barbaade bilbiluu, yoo barbaade meeseejii nama barreessu. Kun nama warra meeseejii waan barreessuun haala kanaan naaf fidee jira jechuudha. Haala kanaan jira. Kun waan moobaayila keerra jiru hunda asirra sii fida jechuudha. Footoo erguu barbaadde haala kanaan ergitaa. Bilbila bilbiluu barbaadde kunoo haala kanaan bilbiltaa. Kunoo as jira lakkoofsa haala kanaan itti barreessite bilbiluu dandeessaa jechuudha. As bira kunoo ring phone ka jedhu ring my phone jedha. Haala kanaan itti barreessite kunoo send file jedha. Haala kanaan erguu dandeessa. Inni biraa immoo kontaaktii liistii keessan jechuudha. Siimii keessan irratti maqaa isin seef godhattan kunoo asirra jira asirra argattu jechuudha. Haala kanaan maqaa isin achirratti seef godhattan haala kanaan kunoo asirra argattu jechuudha.
haala kanaan asirraa argattu. Haala kanaan maqaa isin achirratti save godhattan san asirraa argattu. Wanta barbaadan kamiyyuu asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Kun maqaa akkaawuntii kontaaktii neemii keessanii seetingii keessan waan barbaadan asirraa jijjiiru. Seetingii as jira, seetingii miiseejii keessanii miiseejiin kunoo as bira bilbiloo barbaadan kana tuqxan. Appilikeeshiniin immoo piroogiraamii moobaayila keenyaa asirraa argachuu dandeenya jechuudha. Kunoo deelii as jira, yoo bilbiluu barbaadde as jira, aappiin as jira, aappii keenya kunoo as keessa jira jechuudha. Kunoo aappiin keenya kan moobaayila keenyarra jiru hundi asirra jira jechuudha. Aappiin moobaayila keenyaa hundi asirra jira jechuudha haala kanaan. Haala kanaa asirraa argannaa jechuudha. Aappii moobaayila keenyaa asirra jira. Haala kanaan asirraa waan barbaanne hojjetuu dandeenya jechuudha. Kana fakkaata waan kamiyyuu asirraa hojjetuu dandeenya jechuudha. Galariin keenyallee kunoo haala kanaa asirra jira. Galarii keenya hubanne kunoo galarii footoo keenyaa jechuudha. Kunoo haala kanaan nu bana. Haala kanaan nu bana jechuudha. Galariin keenya jira. Kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata haala kanaan waan barbaanne kamiyyuu fayyadamuu dandeenya. Seetingiin keenyallee as jira. Dammoo loogaawutii yoo godhuu barbaanne as bira gadi qabna. Kunoo bakka iimeeliin keenya jiru kana bira gadi qabna. Achi bira kunoo loogaawutii naan jedhe kunoo. Loogaawutii naan jedhe haala kanaan waan hunda waan barbaadu fayyadama. Yoo barbaade loogaawuun jedha, yoo barbaade dhiisa. Haala kanaan xumuraa jechuudha. Kunoo wanni barbaade hunda lakkoofsa biloo godhu waan hunda yoo barbaade asirra jira. Kanaaf haala kanaan itti fayyadama baay'ee barbaachisaadha. Rakkoo tokkollee isinirra fiduu hin danda'u. Moobaayila keessaniifillee rakkoo tokko hin qabu. Haala salphaa moobaayila keessan kompiitara keessan irratti hidhattanii itti fayyadamtan yoo barbaadan moobaayila maawutii keessanii asirratti hidhattanii itti fayyadamuu dandeessanii yoo barbaadan keessan asirratti hidhattanii moobaayila dhiistanii kompiitara qofarraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Kanaaf dhumarratti yoo loogaawut godhuu barbaadan bakka kana qaqqabdanii bakka kana yoo qaqqabdan kunoo as keessa jira jechuudha. Loogaawut ka jedhu kunoo asirra yoo qaqqabe kunoo loogaawut naan jedhe sign out naan jedhe sign out your mail text naan jedhe. Kanaaf yes jedhaani. Kanaaf sign out godheera jechuudha. Sign out yoo godhe kunoo asirra piroogiraamii adda addaa tiwintarii barbaadu wanta barbaadde asirra fayyadamuu danda'a jechuudha. Kunoo kana waan barbaadan asirra argachuu dandeessu. Haala kanaan fayyadamuun dagatinaa isiniin jedha. Baay'ee barbaachisaa fi baay'ee wanni akka ta'edha. Mee amma gaafii tokko isin hima. Maal innis gaafii namoonni hedduu na gaggaafatan turan. Kanaaf mee gaafii kana wajji ilaallaa jechuudha. Innis maalidha? Akkamitti kompiitara keenya irratti wantoota akka antivirus, Microsoft, Adobe Shop, Wondershade Video Editor waan adda addaa kanneen akkamitti tola gadi buufachuu dandeenya kompiitara keenya irra naan jedhani. Kanaaf haala kana isin agarsiisaa jechuudha. Tokkoffaa kana buufachuu toloo barbaadan maal gootu Google irraan argattan akka qaldeetti. Kanaaf yoo gatii kafaltan malee tokkoffaa kan qubee kana qaqqabdanii yoo barbaadan Mozilla ta'uu danda'a waan barbaadaniin Google dhaqxan jechuudha. Google gadhaitanii tokkoffaa steppiin kenna maal gootanii torch ka jedhu kana buuftan jechuudha. TORCH torch ka jedhu kana buuftan. Torch kana eega buuftanii booda kun eega asirratti screen keessa irratti isin dhufee double click goona ni banna jechuudha. Asirraa wanna barbaadnu hunda tola argachuu dandeenya. Microsoft, Adobe Photoshop, Wonder Video Editor, waan barbaadan AVG antivirus gosa barbaadanii asirraa argachuu dandeessan. San argatuuf immoo step tokkoffaa maal gootu torchi bantu torchi erga bantanii lammaffaa irratti eega torchi kiyya haala kanaan naaf fide asirratti maal jedhee barreeffadha torrents jedheetiin barreessa jechuudha. Torrents TORR torrents kunoo ila kana jechuudha. Kana TORR ZH jedha. Haala kanaan naaf fida jechuudha. Erga kun naaf fidee booda as gad dhufa torrents search engine ka jedhu kana bira qaqqaba jechuudha. Kana eega qaqqabe as naaf fide jechuudha. Eega inni as naaf fide
kun waan barbaadde asirratti jettee barreessita yoo jettan argatte. Mee Microsoft Officer haa jennu. Microsoft Officer with key jettaniin qulfii wajjin buuftan jechuudha waan kana. Qulfii wajjin. Kanaaf with key jettaniin kun as jira. Kun as jira with key jettaniin kun nu dhufe jechuudha. Search goona. As bira jira searchiin asa gad qabna search yoo goone kun kana nu dhufe jechuudha. Kun gosa barbaadde Microsoft bara barbaadde wajjin as argatta. Kasii ta'u asirra laalte click goote achirra ka bu'u laalte buufatta. Hundi bu'u ka bu'u jira. Haala kanaan keessa laaltaniitiin kan kompiitara keessanirra bu'u laaltanii buufattan jechuudha. Inni lammaffaan haaluma kanaan pirogiraamii biraallee barbaaddan argachuu dandeessu. Adobe Photoshop illee Adobe Photoshop with key jenneetiin barreeffannaa yookiin with crack jennee barreeffachuu dandeenya. Kun with crack yookiin with key jennaan. Kanaaf qulfii wajjin jechuudha. Active ta'e jechuudha. With activate illee jechuu dandeenya. With key, with activate or with crack jenneetiin barreeffachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kunuma eega kana barreeffanne booda search jennaani. Search as bira jennaani. Kun eega search jennee kun nu fida jechuudha. Adobe Photoshop kennas. Haala kanaan kan isinii bu'u ilaallee irra deddeebine ilaallee kana keessa buufannaa jechuudha akka barbaannu. Haaluma kanaan AVG illee kan fayyadamu fakkeenyaaf AVG dha. Antivirasiin gosa barbaadde asirra argachuu dandeetta. AVG antivirus with key jetta. Haala kanaan hundayyuu argachuu dandeetti with key. Kun with key jedha dhufe akkanumatti hundayyuu argachuu dandeessa. Dhumarratti wanni beekuu qabdan erga kana gadi buufattanii booda wanti godhuu qabdan erga kana gadi buufattanii booda wanni godhuu qabdan bakka kana dhaqxanii achi gadi buustanii achitti select gootan jechuudha. Pirogiraamii gadi buufattan san select erga gootanii kan downloadii kana mallattoo qabu san gad waan buufattan san eega bu'ee dhumate booda select eega gootanii right click gootanii achirratti right click yoo gootan barreeffama isin dhufa bani kan isin jedhu dhufa open with minam jedha. Achi booda eega bantanii booda gabatee xiqqoo wayii isin kenna jechuudha pirogiraamii isaa irratti. Gabatee xiqqoo sun bakka qulfii keessan addatti bu'a. Qulfii san bira deemtanii bantanii qulfii san open select gootanii copy achi gootan jechuudha. Copy gootanii achi eega barreeffama inni isin ergisan akka kiititti akka furtuutitti barreeffama qulfii inni isin ergisan achitti eega select gootanii achi copy gootanii hin bantanii jechuudha. Ergasii booda wanni keessan activate isin ta'e haala barbaadan isin hojjeta jechuudha. Kanaaf haala kanaan waan kamiyyuu argachuu dandeessu haala salphaan. Kanaaf itti bohaara itti bashannana itti fayyadama. Yaada keessan yaada qabdan gaaffii qabdan karaa comment keessaniin naaf laata. Baay'ee galatooma warri naaf yaada keessan naaf wanni barreessitanis baay'ee isin jaaladha. Hedduu isin jaaladha. Galatooma nagaan jiraadha. Yaada keessan akkuma ammus itti nuuf fufaa.